قبل جرت نجاه وأنا كنت أستاذ غير لا بقطعت والله اصلا دي مالي سوران سورانكم أصلي ندردرتي ممكن نقبسي ساجر تبنات سورة ما بيراد رامو جرو بر لا ما بعدن دي سورة بس كم كذي تجاتي تجاتي كفتي هذه كيا فاتو فاتيا السلام عليكم انا سينا جرت نجاه وعليكم السلام جرة. افيان كيسنا كم جارتين نياتو أدرت أولي أدرت ربي نواز مالي مندي أكا أستاذ نيزنا فيراني سندوا فيرين أجنا مندي كم أفريد بدأت يوم بيالات كذا تاني مكينة ديم سودا كتك أرغتن إسنا فيران يعني أثر تاني أبغى دايكا دبلا لما تو كويو كنا سديرو نفرتابري يو إذن إلى جاكي نجارة سدينو نفيره ما إنك يا ليتا ولستا إن جرا أربعة فلا كان جرتو جاري مسكينة كافران كماني أبو في مسنجر أبراني تكتوك يرايو حرام على لتكتوك يرايو أكجرا في مسيمتين ما كايو إسني مكينة ديمتو كنا جاري نفير حرام جاري ما تهمت جرا ستنا سديني نما دبر فتو كم سلا إما كنا طيارة يتسرجين نما جرا كنا تكو كم تكول كم سديني أمو كنا ندم اسمه ناوي أنو بني والكام غريبر سبحان الله ربي حكمة ربي نسدي غرغرة مكينة أستاذ أفاقني نقابك أنت دنيا مقصدي خستيني اسمه اسم انتو على يمالي ورد كذا ولكنون انتو استغفر الله وقما أبو أتوا أبا كنا نبان إذا كان أنا بيقول شو ده موتوم ما نفر موتوم ما بايرتي I am dictator of social media أما سر السكام أنا كأنه في نمط كوتشا انت وقتت على هاكنني أصل يسون جرى أنا متي يجول لنا كنا ورجال كنا جرت نم ساعتي كنا جراتك أصل الدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم جرت النجاة إيه مالتا والله أنا رجعت ما كذي عندك أنا مالك أستاذ مالتا تبى فتو دربي أرجع راسي أرجع ترى والله أنا رتي إيه عرّد يبي والله أنا رتك شو بيزي تيتي نجوما نجوم خير سمرة جوجبني جنة أرتمو ركوت جرا لا no تيك تاكي نكبا برامس تيك تاكي وتقول لمن كبا ثاني في متى شو بيزي تيتي وجي تكاتي بيزي تمانا جيرتي من والله تطلع أكو كذا mana durani rabetin darsa oli gadi ma jira amma kono kubadde doai tigo sifere doai no sila do wamte o doctor o wamte vale lakini awamte dagene doai ara no agosifto asi torbana kara siyam ne ma jibda subhanallah doai da zon ay malta isin doai da gay an doai jet man siyam yo isin to doai da te made fatia arjala la miyut gote tarte akam naga qaba ustaz Kenya kam jirtan isin afianke wallahi alhamdulillah inta lalma sin naga jirtani ya rasena Ati sena naga yang kaftu استغفر الله ما انت تقربا mandi da afer to mane jetti sirrin kabo افير ريو تو ولي بدي افير
Oromoon goobandimii bantee birrii waliin naaguuraan jirtu ani rifuu jira eessaa fidee si affeera. Ana sii kafala isaa minarraa fidi hafe. Ani birrii 4,800 eessaa fida. Amri kuma bari mazadde da taat billah. La mana sani miti an mana gari sini modis man yamani bata bakka wari sinjalatani follales mana sinin taw. Aslan Bakka manni gatiin anastanyaan jira gatii humna kiyya. gati alastanyo mamiti. Dhiyeed numaa silaayoo re'ee guutuu ajajan akkasitti dhiyaatu iyyuu kan beeku. Re'ee dhaabbatteetu warufuu qabdi silaawannaa keessa isaanii yookaan ciiftee. Su'uudii deemna kaa akkas taanaan. Hin jira asmallee jira bakka tokko gaaf tokko nyaanne irra. Asli maal fuudii deemtanii jira abbata jaaz na hundi. Haimaati. Baabul Yamaniin hin jira. Seenu nyaachuus deemtani moo akkamisa? Asli. Alaykum salaam. Ani Kuma aanu furii. akka saatana bakka. Doolaara meeqaa siin jiraara guudu sirraa kafaluu heddi. Faayizaan sirraa kafaluu heddi doolaara. Dhibbuma takkaaf 20 30. Shantama. Kootaa Dhibbaa shantama sana. Haa uffadhaa naa isin affeera. Wallahi jadi maki. Wallahi. Anaaf Hello. Ustaaz akkamizi? deeggarsa wal goona gaa. Maal jettan dhagaa wal nagala kana. Maaltu Maddeen? jira? Samola. Itookiirrallee fa'uuna dabbaree rabbeedha. Rabbi isin haa eegu. Ijoolleen keenya kun jaalalli faallaa deebee amma sheekota jaarratu eegalte. Rabbi jaalaltu talakan ofaallaa irraa haa qabu ustaaziiti. Ila naanamma bira tareera. Wanna barteeti indaan geeffamu ittiin kafalamu. Minyoot ay kalakkalama ay kaffalibbatim. Oromoon maalti dhibbi siyaa halchuu tokko siyaa fuudhu jetti ijoollee dubraati. Nam lamatu tanaan dura maakii mee maatii nu gaafadha ni kaanu hiitanii naan jee namni tokko. Makiimo. Jennaan maakiin ammaa tana darajaa heerumaatitti hin jirtu adabadhu jee tokkodha. Bireekin giniidha kun hayyee. Tokko ammoo zamanuma isiin heeruma barbaaddu eeggadhaa jedhe. Obsee. Hayyee. Isiin yoo qabsaatti heerumtu malee amma sheekatti heerumtu atillee adabadhu jeessaniin illee. Fiildi. Hayyee. Almuhim anini dogongora jedheellee yaadu dogongorri ijoollee namni ebaluun nu heerumtu jedhan sabbira jira jedhee yaadaan. Maaf jennaan namni kun nama guddaadha nama ulamaa'aati. Namni ulamaa wanni isaa marti adabaan mala. Wanni isaa marti ahyaa'aan mala. Nama mara yoo ahyaa abaasanillee eenyu miti an dogongorri gaafii san keessatti dogongora arge. Malee karaan banamee namni amma olma fuutee fakkeenyatti ijoolleen qarabaa banaan jettu kun namni sheriyaatitti odoo jetteeti reefuma tana dhufa kabiraallee. Kanaaf gaafii biratti isaan yoo san mirqaananii jedhan malee gaafii bira rakkoo arge malee an fedha biratti hin argine CDCT namni kamiyyuu nama hawwaa nama kamiinuun hawwan namni nama hawwin hin jiru nama hawwuudha jaarsa waggaa dhibbaallee namni waa hin hawwin hin jiru namni kun hawwii irraa hin quufu hawwinaatii irraa yoo biyyuun quufu hatta namni mu'minni khayri irraa hin quufu hatta muntahaahul jannaa jaan akkuma san lubbuun tun duniyaa irraa hin quufu hamma qabrii keessatti awwaalamtuufi jedhan majaala banuu santu akka yaadutti mushkilaa fidee girri uume akka raachuun baanu.
Majaalli odoo banamuu baate girriin kun uumaman jedhu ammallee ani dogongorri ijoollee bira ni jira jedhee yaadu akka kiyyatti maali jennaan waa lamatu jira miidiyaa kanarra waliin turre illee amma waan garii isinirraa qara'e garii isin qara'e isa gariin irraa qara'e garii isinirraa qara'e baay'inaan keessattuu waan miidiyaa waa wayii yoo dhufee waan vaayiluu qabaa wayii irratti fookosii kenniti ijoolleen teenne hedduu asirratti. Waan wakabaa wayii bakka injiraa miti waan wakabaa ta'u wayii uumama miidiyaa tanatu wakabaa jaalata yoo wakabaan qabaatiin hin oo'itu. Gabaan maraattuu hin qabne gabaan kadhattuu hin qabne namatti hin toltu. Keessattuu gabaan maraattuu hin jire namatti hin toltu. Biyya keenya dummammaa akka tokko katama wayii dhaabanii jennaan ketaan katamaa dhaabe jeematti jedhanii gaafannaan maraattuun itti galtee guraageen itti galtee jee jaarsi keenya tokko. Lachuun argina jennaan katamaa maalii mijadha sun tama fardoo itti hidhatanii jire. Katamaan gaafa akkasii tiktookii waan akkanaa kanallee qabdi amma waan irraa argirraa san. Amma isin maan feeteemi namni 1,000 deebisuuf hinoo maali? Isin nama saniin hin cenne an ustaaz ibsaa fedha jette irratti waraabuu sin jennee maalin jennee haal ammaru aleehaa irratti shuumamaniiranii laa yoo dogongora qabaatte wanni tun dogongora jedhanii suutaan akka qalbii isii mooraalii tudhetti ilma namaati. Ilmi namaa kun mooraalii mataa ofii qaba. Yoo namnummaan hundi gadi ba'eetuma namarratti waa waraabee daran xiiqii nama qabsiisee waan biraa nama jechisiisa deemeeti tokko kana. Akkuma mooraalii kan kee akkan tuudhe barbaaddu mooraalii namaan tuqin. Wanta inni irraa argaa ijoolleen rabbiin barakaa godhuu rabbiin nama ustaaz ibsaa caalutti rabbiin isaan haa qabu rahmani rabbii badhaa ustaaz ibsaa illee waan isaanii malu rabbiin itti haa qabu. هند إجولة تينا ربي سنامل كيسو اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إجولة تنا بايا فان لمان كده في تبوا سلة كسينا فيرا جت ربي بركاسي هقولوا في دي أفيري هذا إنه سينا هات سينا نما إنسان واسين طلبني قاف سوا طلبن أتلي وننجريني شرطي تنقريني إجولة ما تنتس Saahiban isaanii waliin fidii kina affeer jedhaadha nama seetete. Haati anu Kamalin fedhaa jetti mee du'aa godhaa fi Kamal kamin Kamalin ka kingii feete fedhaadha faate kam salphaama. Si fedhaa inni. Sirti ma. Koomentii jalaa jedhaa jetti. Maala godoo mana keessanii teessee koomentii jalaa maal gootisin. Rabbi barakaa isinaa godhu bismillahirrahmanirrahiim awwalak. Obboleettii teenna mucayyoo teenna fatiyaa waan ati yaadde rabbi sii haa guutu rabbi hajaatee sii haa fidu. Ummaa tattee taati yoo mara buufuuf rabbi jannataan sii haa yaadatu. Rabbi jannata keessa waliin isin haa ga'u. Adda addaan isin baase boruu jannata rabbi waliin isin haa ga'u. Rahmata ofiitiin rabbi si jalaan baasi. Hundi namaa ni du'a namni hin jiru. Namni hunduu du'aan gadda duniyaa kanarraa ni deema. Bismillahi bi'izzatihi wa jalaalihi. Jannata keessa rabbi waliin si haa ga'u. Haadha tantee jannata keessa rabbi waliin si haa ga'u. Isaan illee rabbiin Allahu fasiha jannatahu. Akkasuma nagaya haadha sabaaf sablammii tanaannummaan mataa isii keessa hin jirre haadha seenaa dhugama haadha seenaati. Bismillahi muraada keessa rabbi naa haa ga'u. Ajaa keessa rabbi isinii haa fidu. Asliillee taatanii nuullee taatanii Oromoo hundaa taatanii haadha seenaatti ya rabbi waan isin yaadda rabbi isinii haa guutu. Rabbiin hajaa teessan mara rabbii walitti isinii qabee jidduun keessaniif kaaliqaa nagaa haa taatu. Jidduun teessaniif tamakluuqaa nagaa haa taatu. Bismillah. Rizqii badhoo rabbiin isinii haa baasu. Rabbiin isinitti haa badhisu ijoollee rabbi isinitti haa badhisu. Isin garagaraa walitti dhuftanii wal jaalattanii ammumaa laalmee amma akkuma gastii irra itti teettanii tanuu garaa nama nyaata. Kun jimmarraa, kun harargeerraa, kun sikkoo mandurraa yoo akkanatti namni tokkummaa ofii garaa wal jaalatee akka maatiititti nu affeeri waa haa nyaannu waliin jedhe wannummaan kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Innaa kun mana baratee kutaan nama arrabsu kutaan wal arrabsu. Wannummaan isinirraa guddaa an barbaadu kajeelullee isa kana.
ربي بركة إسنا أقول ربي أمري إسنا دير السؤال سينا أبا سينا بسم الله إسنا شو ربي ولين إسنا تبسيش أمتون جدوك إسنا ولين دروما ولين هورا ولين بددا دلوما ولين أتوتوما أبو توغايا إلماني أرقى بسم الله الرحمن الرحيم ربي نوها أوات أكسم ماكيتي يقروا إجتينا مجيونا موجالت تنهندو جالا ربي بركاسي هاغوت مجتينا ربي بركاسي هاغوت ربي وانا تياد ربي سي هاغوت أجاتي من ربي ولسي هاغوت دنيا فأكراتي كيس ربي بركاسي هاكاو آمين جر مجيو ربي وانا تياد ربي سي هاغوت ربي هجاتي ولسي هاغوت yeroo dheeraa ijoolleen teenna gaggaariin tun waan hin seeneffatanamti abbaa manaallee ka rabbi sodaatu ka adaba qabu ka si kabajju maatii kee ka kabajju islaama ka kabajju ka diinii qabu ka akkasii rabbiin sittaa qabu rabbi umrii dheertuu rabbi si haa kennu bismillah haadha faatee waan isii yaadde kheyrii irratti rabbiin nu haa rabbiin kheyrii irratti isii haa nassa allahumma ansurha yaa rabbi اللهم انصرها اللهم انصرها اللهم انصرها اللهم انصرها عرفات ايوانا تياد ربي سيها قوت ربي سيها قوت كنا ورمو مرادك ربي سيها قو ربي مرادك سيها قو ربي هجاتي سيها فت ربي شجاتي سيها فت أميريكي يا نانيوكي يا بسم الله تقرب ملي فقات ساعتي مرام Dhugaadha waan fiyyatanii fi anuu Ameerii kana yeroo jalqabaatiif galtee kiyya seenatti fakkaata. Yeroo baay'een argaa bakka ijoolleen keenya rakkatan ustaatota keenya bira bakka hunda isaa dhaqeetiin irra hedduu ijoollee geemii taphattullee osoo yeroo tokko sappoortii godhu isaa ustaatota namoota rakkatan dhaqee sappoortii godhu argee sirriitti du'aayii haa gootaniif yaada sagalee isallee dhaga'u anuyyuu nama fedhu. Yeroo jalqabaatiif galtee kiyya. Asli dhiisqooy akkanumatti taa'an amma rabshaa biraatiif dhufe beeytanii har'a akka wanni godhamee qoya. Rabshaa beektu wayye baaba. Awwayee ol bahee takkaa dubbadhe Hin argine yeroo jalqabaatiif anumaa erga ta'eeti galche. amma kunoo abballeen gubbaa jira isinilleen as jirtanii amma maakiif dhufe anillee ni maal jettan. Lagi jaalatte. Lagi. Ammuma bar. Gatte. Kamu jechuun amma kaajee gaalli. Du'aayi. Abba qabalee nooraaf deemse. Milikata du'aayi teessanii argine ustaaza nama gaarii rabbisitti haa qabu. Mucaan kun anuu nama gaarii wallaa bakka hundatti. Yeroo isinitti tiktookii kana gubbaa miti. Isin qubanan qabdan akka inni qubanan qabu. Maal akka nyaadhee dhugu namni na waliin azaa mucaa kana biyya fagoo san taa'eeti aslii kiyya naa galatoonfadha isinuu. Nama takkaa na taatee rabbiin hajaa isaa mara walitti rabbisii haa qabu. Yaa uffadha sheeka aganuma nagaa isiniin jechuuf seenaa dhugaa aslii galatooni. Akkanatti isin arginaan gammadeetuma ol seenaa ijoollee kana isin akkana wal qabatanii isin dhageeffatan akkanumaaf gammadee ol seenaa. Habibi. Waggaa dhibba takka jiraatu waaguma danda'anii wal bira dhaabbataa deemanii kana ammoo gochaa jirtanii sanumaaf jabaadha. Rabbi umrii si haa dheeressu. Rabbi umrii si haa dheeressu. Rabbi duniyaa karaa rabbi si haa tolchu. Ijoollee isin martuu fooloonaa godhaa namni 200,000 kun nama kheyriidhaan nama kheyrii hojjetu bira dhaabachuun du'aayii kadhachuuniif. Amiiri nama 3,500 galcha. Wallahi Amiir nama gaariidha. Anuu bakka hundatti erga mucaa kana wallahi bakka hundatti erga. Ani in arga dhugaa nama gaariidha nama akka isaa argeen beeku. Anaan hedduullee yeroo jalqabaatti sagalee isaa garuu argiti dhugaa rabbiitti hundi keessaan fooloo tolchaani. Rabbi nama akka keetii baay'isu. Asli yeroo malolti si sodaadha malee yeroo kan sima hordofna bara yeroo malolti si sodaadha malee. Gaafa lolu bara. Yoo afaanii waa jedhellee nama kana addaan baasaa kaan gingilchaan kiyya dabarsaa kaan kuffisaa deema bara. Amma ati dhugaa rabbi yeroo jalqabaatiif sagalee wal dhageenne
baay'ee tokko yaa si jaaladha gilee ati ijoollee miskiina rakkatan sappoorti gootu amma haadha shaneef bira gilee ati giiftii kennituuf gilee ati ustaadota bira giiftii kennituuf hin argaan beeki. Ani irra hedduu nama ana qofa sappoorti godhu miti nama iyyata kan Oromoo laalu baay'ee natti tolaan dhugaa rabbi bakka hundatti waan si arguu fi I am so happy Ay, galatoon sagalee kee dhaga'utti baay'ee gammadeera. Thank you. ay, Nama biratti godhe akkuma waan naa godhetti ilaala wallah baay'ee gammadee. Jazakallah khair. Asli gala. Jecha bareeda wallahi. Hundi keessan Bismillah. foloo naa ta'u. Ameeriki ya waan ati yaadde rabbi si haa guutu. Rabbi waan sirraa fagaate rabbi si haa dhiyeessu. Waan si jalaa bade rabbi si haa galchu. Bismillah. Qormaata duniyaa irraa jalaa rabbi si haa tissu. Rabbi sinfatanii. Rabbi nama gaariin fatanaa rabbi sinfatanii. Halkanii guyyaa rabbi sinfatanii. Haadha manaatiif ilmaanii rabbi sinfatanii. Duniyaan ganda fatanaati. Ibtilaa'a duniyaan. Duniyaadhaan rabbi sinfatanii. Bakka gaarii silaa bakka namni hajamu. Biyya silaa addunyaan guddoo jettu keessa si kaa'e. Dalagaa gaarii irra si kaa'e. Bismillah ija hamtuu rabbi sirraa haa qabu. Ija hamtuu rabbi sirraa haa qabu. Hunda keessanuu obboleeyyan kee nama 1,200 warra jala kanaa amiin jedhaattan rabbi amaanaa isinaa baasu. Rabbi amaanaa isinaa baasu. Ibaadaadha matammaan isaatu jedhan. Du'aa turfa'ul balaa watunzilur rahma. Du'aa'iidhaan balatu namarraa ol fuudhama. Rahmata rabbiititu gadi namaa bu'aa jedhe Imaamu Shaafiin rahimahullah. Rabbiin ud'uuni astajib lakum jedhe. Ati haaluma kamii keessa jiraadhu ka badii irra jirtu yaa rabbi badii kanarraa na qabi jedhii kan. Ka khayrii irra jirtu yaa rabbi irra na tursiisi jedhii kan. Namni rabbi itti naajumne hin jiru. Namni rabbi itti naajumne hin jiru. Gaafa rabbi itti hajamuu dhiifte badde ati. Salphatte gaafa rabbi itti hajamuu dhiifte. Allahu samadu rabbiin. Rabbiin Allahu samadu jechuu kana maanaan kan namni gara isaa hin hamilu yookaan ammoo fannaasu yahtaaju ilay. Kan namni isatti haajamu ka inni namatti hin haajamne jechuudha rabban isaan. Subhaanahu wa ta'ala. Bismillah. Namatti rabbi sin hajamsiisin. Fuuldura namaa rabbi sin hin dhaabin. Muraada keessa rabbi haa ga'u. Jazakumullahu khairan. Hundi keessanuu milkaa'aa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Kanaaf ijoolleen nasraa irratti duulaattanillee irratti hin duulinaa. Ka khayrii dubbataattanillee hin gaya akkasuma dhiisaa. Ka waan biraa dubbataattanillee itti dhiisaa isiniin jedha isin kana. Maali jennaan namni tokko nama tokko hawwuu danda'a. Namni tokko nama tokko jaalachuu danda'a. Namni tokko fedha ofii mul'ifachuu danda'a. Garuu obboleeyyan kiyya garuu isiin hawwuudhaan maasiyaan qabdu. Ustaaz Ibsaa. Maasiyaa qabdan warri isii arrabsitan. Adaba dhabdee maamaa adaba dhabdire. Sheenni dhiiraa miti. Sheenni nama fuudhu. Shee kan hawwani. Hawwutu hin taane rasuulatti addabaan dhandhee dubartii haraami. Laa. Adaba dhabuu miti. Akkanatti ibsatanii akka itti ibsatanii jira. Awwala irratti dubbiin dogongorri bakka qabdu maali? Namni ustaaz ibsatti heerumtan jechuun sun xiqqoo akka allaalutti sunillee ilaalcha kiyyatti. Dogongorri xiqqoon bakka san jirti. Osoo san jechuu baatanii dubartiin harargeedhaa dubri harargeedhaa namni ustaaz ibsatti heerumtan jechuun sun xiqqoo ihtiraama sheekaatiin taatu jedhee yaada. Eega ammoo jechi sun jedhamte anatu fedhaan fedha ofii achi keessa ibsachuun rakkoo hin qabu. Eega ibsattetti hoo arrabamuu ammoo hin qabdu. Arrabamuu hin qabdu. Namni fedheef namatti hin heerumu. Fedheefis nama hin fuudhu. Mee namni feetanii wama feetan muluu fuutan jirtu ijoolleen dhiiraa. Ijoolleen dubraallee nama wayii jaalattanii kama jaalattan marumatti heerumtaniittanii abadan hin ta'u. Kana fakkaata. Kanaaf namni akka heddu feeti namaa kun akka heddu. Yooma nama ulamaa hawwite. Maal balleessite aalima hawwitee bar rabbina haa qajeelchu sababa saniin jechuudha. Badii takkan qabdu ijoollee tiyya irratti hin duulinaa waan akkanarraa duranaallee walitti hin duulinaa isiniin jedha. Nama karaa qajeelaa faana deemuu barbaadellee yoo lakkafne ka karaa jallinnaallee yoo lakkafne kamiin dhiifne hin tolu gara. Jazaakumullahu khairan. Abboota keenya innaa nu barsiisanii beektanii akka hambate ittiin badinaa jedhanii bara. Akka wallaaletti wallaalinaa jedhanii nu barsiisanii bara. Akkaan jalladhetti hin jallatinaa nuun jedhanii bara. Abbaa
وفي وان حرام دلق ويجول حرام سنرا دوغون ارغنيس غوتي والله نانو كينتي انما ابا چاتي قمو كيجول في چاتي دوغورك ابا سيجارا دوغو كيجول سيجارا دوغ غوتي كون ابا خمري دوغو كيجول في خمري دوغو غوتي لانه انتنا افيتي يا ان تنو تعير ملي قنا الران قبوان سنرا جچو كان akkasitti wadha jechuu barbaada warri ammoo waajattanii dhiifama gaafadha keessattuu ijoolleen hedduu viidiyoo irra waraabdanii jecha mooraalii nama tuqu hedduu isaa jijjittaniini argaa ture Omar girratti ammoo seeree deebiin kennu kana rabbinaan kennine Daani Dr. Azinyaan. maal jetta baabaa kiyya Anu akka doktora tokkootti gaddee ture waan san irratti. maa alaikum salaam wasbaya maa gaddi tarree Dr. Asli abbaa seenaa Deebii walii deebisuu kana maana deebii walii deebisuu uummata keenyaa kan ilaala. hin ta'u abbaa fedhe hawwuu danda'a namni bomaan balleessaan qabdu isiin kanarratti akka deebiin deebisne jechuu barbaada fakkeenyatti ol makaa mujayyoon tuun gaaf kaani tanaan dura asli jettee kun asirratti ajandaa godhatan wannaadha kun aayidiidha normaaliidha ammoo jaartiin ijoolleen abbaa warraa qabdu bichaan akka akkas hin jenne beektaa abbaa warraa qabdu nama tokko hawwii ofii miidiyaa irra ibsachuun minal baata akka laalcha kennaatitti akka nama guddaatitti dogongora jennee fudhannu akka dargaggeessaatitti ammoo waa hunda akkasitti ilaallama jechi jedhamillee miidiyaa irra deebiin deebiillee miidiyaa irra tasan argitee adiin hawwa jetti maali jennaan damma namuu yoo birrii dhabe malee mutachuu barbaada ulamaa'iin damma rabbitu mi'eesse dhaaltuu ambiyaati jazakumullah nama gaarii namuma hunda ta'u rakkoo hin qabu mire. bakka kanatti wallahi Ameerikiyya bakka kanatti ani na dannaqaayyuu isii maali jennaan weellistu ta'uu waliin imaan isii dadhabaa ta'uu waliin ilmii dhabuu waliin maaltu darasatti heeruman jenne anan hawwa jechuun isii jajjabeeffamuu qabdi rabbiin sillee aalimtitti rabbi si haa godhe du'aa kadhachuun qaba malee waan hamaa jechuuni abadan dhugaa dubbadhaan dhugaaf dubbadha. Waan hamiltan haga dhumaa deemaa malee duubatti irraan deebiin asinis warra as keessa jirta. Jazakallah. Anama maakii argachuudhaaf asli ni dhufa. Aadaa Oromoo intala galgalan kennanii Amiir intala sii kennina galgalan kennanii jettee biraa deebi. In dhufa kayroo dhufa sheekaa dubbii kun gabaabdudha. Rakkinni jira. Dhageette abbaa seenaa. Assalamu alaikum baba. Waalaikum assalaam wa rahmatullah. Wallahi baba isin gorsaa keenya abbaa keenya jechallee gizee namaan jettanii gartee akka namaa galutti tokkoon tuffatanii jallaa keenya kararra nu jireessitanii wallahi rabbiin isin keessa nu haa dhiisu. Ya Rabbi amiin. Umrii nu dheeradha wallahi abbaa qabsaawaa sheekha wallahi fakka keessaniin agarre wallahi rabbiin umrii sinaa dabalu hedduu sin galatoonfanna.